Galaasaanis boqonnaa 3:9 soba walitti hin dubbatina namummaa moofa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniitu namummaa raaffattaniitu inni hubannaa isaa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamutti jira. Kehaanaaruuf Waaqayyo kuwaaliitii keessaa barbaada. Miidhagina kee barbaada Waaqayyo. Ijoolleen durbaa mannaa qaxabaadha kuufette isa ganama kaatu kana ilaatu kana ofitti qabdee of kunciftu. Ijoolleen kana dibdii gooftaan kana diba. Keabannaan inge akka bakkeedhaan ilaalamutti miti keaan ilaala. Garaa kee ilaala Waaqayyo. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:16. Kanaafis nu himatuma abdiin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu. Namummaan keenya inni keessa har'aa boru haaraa hin adeema. Kanaafis nu himatuma abdiin kutannu. Yaada namummaa moofaa saduritti jiraachaa turtan. Isa kajeellaa nama goyyomsuun manca'e. Of keessaa baasaa. Yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Yaada namummaa moofaa nama loluu, nama ajjeesuu, jibba, ejja, alalummaa of keessaa baasaa dha Waaqayyo. Yeroo nun of keessaa baafnu hafuurri Waaqayyoo dhufee keenyatti dhangala'a. Diga dhimma utaanaan hafuurri haaraan sun humni haaraan sun ol galuu hin danda'u. Kanaaf moofaa of keessaa ajjeesaa. Barri barattu numadan. Ati garuu haara hidhamii bara barana. Siibaan haaressu Waaqayyo. Haara ukee barbaada Waaqayyo. Akkati mattaa'uqee haareffatu duwwaa barbaada miti Waaqayyo. Akkati wayyaa haaraa haareffatu duwwaa barbaada miti Waaqayyo. Akkati kophee haaraa bitatu bicha barbaada miti Waaqayyo. Ol kaasa harka kee ati haara ibarakan. Mattaa'uqee qabalee taaressa. Immoo jireenya fuula kee taaressa. Ana dhuftu kanatti haara iyyee. Waraqaan eenyummaa inni Waaqayyo sii kenninaan liqidee bara dhuftu kana siif haara'uyyee. Waaqayyo galgala kana mana kee, lafee kee, fayyaa kee, tajaajila kee, ayyaana kee haaressu Waaqayyo. Moofessanii darbanii, sigatanii darbanii, sigananii darbanii. Angaruu kanaan si haaressa. Bara dhuftu kana addunyaa kanatti haaraa ta'e argama. Shinaaressa galgala kana ni Waaqayyo. Shinaaressa galgala kana ni Waaqayyo. Haaraa taata nama haaraa si godha ni Waaqayyo. Haara'uuf jedhe. Hafuura Waaqayyoon. Bodhee. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:5. Kana booddee gara Waaqayyootti ololli Filisxeemotaa jiran dhatte. Mandaratti yemmuu lixxu kutatti raajotaa warri iddoo jedhaarraa gabbu'an sitti dhufu. Raajonni sun raajii dubbachaa kiraara dibbee ululleef masheeqoo dhageessisaa hin adeemu turan. Yemmuu hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufa. Ati immoo isaanii wajjin raajiin dubbatte. Diddiiramtees nama kan biraa hin taata. Hafuura Waaqayyootu humnaan sirra dhufa. Humnaan irra galgala sirra dhufa. Yeroo sana jijjiiramtee nama biraa taate argama. Humna ayyaana Waaqayyoo argachuudhaan haaraa adeema. Kanaaf jireenya moofaa kee gara saaraatti darbuudha malee waa'ee waggaa haaraa leellisuun gatii qabu. Bari baru waggaa guyyaa. Garuu wanti barbaachisaan haara'uu kiristiyaanaati. Haara'uu waldaa kiristiyaanaati. Haara'uu tajaajiltootaati. Kanaaf Waaqayyo maal barbaada har'a? Sinaaressaa dha Waaqayyo. Amala nama haara'e. Buna tokkotu mana keenya balbalaa bujjii lamatudha bunni balbala mana keenya sasmaatti irraati. Amma inni tokko lima nama fudhatee lamatti gajjedhee dudda buna kootii kutanii edeegaa wanda keelaan duddi isaa fayyaa. Ijuma bunaatu fuudhee lafaan ga'e. Bara baangaan ija qabu ijoolleen tamaarii bee dhagaadhaan. Dhaagoon bara ija qabdu hundaan dhagaa sitti guuru. Bara jisirreen
Baraji sirranji regaro jirta sini jakan sijala ya anikan. Kanaf tumamun ke arra, oramun ke arra, rebamun ke arra. Waaqayyo tujawa isitti lakensi dabare sumarba. Arauf yeron duma afura waaqayyo ne gochu. Raji Isaayaas boqonnaa 32 lakkoofsa 15 kaasee akkeen. Waaqayyo afura saawoliin irratti yommuu dhangalaasu lafti onaan iddoo dhaabbaa mukeetii ciisaa nyaatamu keessatti argamu ta'a. Mukeetiin kunis guddatanii akka caakkaa ta'uudha. Eerra oliin irratti yommuu dhangalaasu. Ameen jedha. Tokko eda boondaan na nyaachaa bulee. Edaan tuutaan argaa bulachuudha. Eda turreen argaa bulee. Eda waangoon argaa bulee. Tokko immoo mul'ata haaraan argaa bulee. Inni kadhateera kun mul'atuma haaraa argaa bulee. Gurbaa tokkotu qorame mana isaa kiyaa. Haadha manaa jiruun hin galanii qoccan. Waaqoo horaa ayyaan argate naannammaa haadha manaa isaaf taatu argate. Haadha manaa sii ta'e jechuun kophee miillaa sii ta'e jechuudhaan siin qabuun beektee jedha. Ilaa tokko jaammaa ilaallachaa. Haadha manaa sii ta'e jechuun kopheen sitti ta'e jechuudha. Kopheen sitti ta'u taanaan haati manaa siin taatuun beektee jedha. Waaqoo haadha manaa qoccattuu jinsi kaa'urraa guutuu manaa si kaa'u wayyaadha. Macaafuma jedhaan natti naarinii siin jedhe. Mitiiree dhiirri qoccattuunis jirtittiin sii dabala bukkeenii sii kaa'anatti gaddinii siin jedhe. Si galaa irra yaammata. Haadha manaa qoccattuu jintaa'uun akka waan mana dhimmisaa keessa taa'uti jedhanii cap nama irratti nama gubdee. Mitiiree gurbaan numa gubdee faarfannaa baafateetu gurbaan baay'ee faarfatameetu. Basam badu warreen batu minaan adum sareen batu. Tigatta lagabeetu haadha manaa tigatta. Haadhauf lammaffaa isa moofaa gadi baasuudha. Ameen jedhaaka. Haadhauf isa moofaa ofirraa baasuudha. Galgala kana laphee kootii aanatti maayila. Mana nama baay'ee naareessanaan jedhe waaqa. Sana jedhe waaqa. Nama tuwallaa nama baay'ee jedhe waaqa. Jawweedhaa heduu marrataadhaa heduu anatu si haareessane waaqa. Waan haaraadhaan ol kala mana kee jedhe waaqa. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 haara'uudhaaf isa moofaa ofirraa baasu. Ameen jedha. Yeroo sanatti Iyyaasuun uffata xuraa'aaffatee ergamicha dura dhaabata ture. Ergamaan sun warra isa dura dhaabatan sanaan uffata isa xuraa'aa sana sarraa baasaa jedhe. Iyyaasuudhaan immoo kunoo ani akka keessirraa fuudheera. Uffata cidhaa immoo sittan uffisa jedhe. Ergasii marata qullaa mataa isaatti maraanaan jedhe. Isaan utuu ergamaa waaqayyo achi dhaabachaa jiru maraticha mataa isaatti maranii uffata isaatti uffisan. Ergamaa waaqayyo wanta kanatti dhufee jiru Iyyaasuu abdachiise. Waaqayyo gooftaan machaa ati karaa koorra yoo deddeebite wanta si abboome yoo hedde mana koo bulchita. Oobdii mana kootii irratti itti gaafatamaa taata. Warra siraawachaa jiran kana gidduus akka jaallatte akka deddeebitu nan godhaane waaqa. Waraqaa akka jaallatte akka deddeebitu godhuun akka kee gashane waaqa. Fuudhi waraqaa kana galgala kana harka kaase. Waraqaa eenyu karaatti si namne harka kee gashane waaqa. Ameen jedhaka. Waraqaa darbiinsaa harka kee gashane waaqa. Kuyyoo maalteedha yoo karaa koorra deemte. Akkan jedhetti yoo deddeebite kanaaf boome waaqayyo Iyyaasuu. Uffata isa xuraa'aa kana irraa baasaa jedhe waaqayyo. Irraa baasaa jedhe waaqayyo. Haara'uuf moofaa ofirraa baasu. Haara'uuf waan hin taane ofirraa baasu. Haara'uuf waan gooftaan hin jaallanne ofirraa baasu.